irratti Kooriyaa Kaabaatti aantee biyya garbummaan keessatti hammaate ta'uu qorannoon idil addunyaa tokko mul'iseera. Akka qorannoo biyyoota garbummaan keessatti hammaatu ilaalchisuun bara 2023 gaggeeffameen Mooritaaniyaa, Saawud Arabiyaa fi Tarkiin Eertiraatti aananii sadarkaa 3 hanga 5tti tarreeffamaniiru. Eertiraa keessatti namoota 1,000 keessaa 90 ol kan ta'an garbummaa ammayyaa keessatti qabamanii jiraatu. Qorannoon roobii darbe maxxanfame kun addunyaa irratti namoonni miliyoona 50 ol ta'an garbummaa ammayyaa keessa jiraachuu isaanii agarsiisa. Kun ammoo waggoota 5 darban keessatti miliyoona 10 dabale. Garbummaan jaarraa hedduutiif seenaa dhala namaarraa adda kan hin baane ta'us amma bara ammayyaa'eera jedhamu keessatti akkas dabaluun isaa garuu haala yaaddeessaa ta'eera. Qorannoo kana kan gaggeesse jaarmiyaa Walk Free jedhamuu fi dhimma garbummaa ammayyaa kana irratti xiyyeeffachuun hojjetudha. Hundeessituu fi daayiriktarri dhaabbatichaa Grace Forrest haalli isaa garmalee yaaddeessaa waan ta'eef irratti dammaquu gaafataa jedhani. Modern slavery is instances of forced labor, forced marriage, human trafficking, debt bondage and state-imposed forced labor. Garbummaan kun hojii humnaan dirqisiisanii nama hojjechiisuu, heeruma fedhii malee namoota seeraan ala godaansisuu fi mootummaan hojii humnaatti dirqamaan nama bobbaasuu dabalata. Garbummaan kun yeroo namni tokko fedhii dhuunfaa yookiin galii ittiin argachuuf jecha nama biraatti akka hin malletti gargaaramudha. Namoota garbummaa jala jiran keessaa miliyoona 28 hojii humnaa keessa, miliyoona 22 kan ta'an immoo heeruma fedhii malee keessa jiru. Kan nama ajaa'ibu keessaa tokko ammoo namoota garbummaa ammayyaa keessa jiran keessaa parsantaa 50 kan ta'an biyyoota guddatan G20 jedhaman keessatti argamuu isaaniiti. Garbummaan ammayyaa kutaa addunyaa hunda keessatti argama. Biyyoonni Arabaa sirna kaffaltaan wal qabsiisuun akkaataa hojjettoota biyya alaa biyya isaanii keessa jiran itti keessummeessaniin gocha garbummaa ammayyaatiin tarree duraarra jiru. Biyyoonni akka Saawud Arabiyaa, Kuwait, United Arab Emirates kanneen kurnan duraa keessatti argamu. Biyyoonni gurguddoo akka Chaayinaa fi Indiyaa duraaniyyuu tarree duraa keessa jiru. Garuu yeroo jalqabaatiif United States warra 10 jalqabaa keessaa tokko ta'uun ishee ammoo hedduu rifaasaa ta'eera. Garbummaan ammayyaa hawaasa keessatti bifa hedduun mul'ata. Bakana labsii akka yuunivarsiitiiwwan ofiin of bulchuu danda'an eeyyamu raggaasseera. Labsii kana ilaalchisuun walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota misooma humna namaa ramaddii hojii fi teeknooloojii kan ta'an Dr. Nagarii Leencoo waayilli koo biraanuu gammachuu dubbiseera. Dhiyeenya kana yuunivarsiitonni Itoophiyaa akka of danda'an yookaan immoo otoonomis ta'an ayyamu baheera. Yuunivarsiitiin tokko otoonomis yookaan immoo ofaa danda'u jechuun maal jechuudha? Kaayyoon isaa maali? Wantoota barbaachisan irratti bilisummaa yaadaa yookiis immoo freedom kan jennu jechuudha. Qabaatee garuu immoo dhaabbata mootummaa ta'ee kan itti fufu jechuudha. Kanaaf konseptiin isaa yuunivarsiitii jechuun isilas sadarkaa biyyaa duwwaa otoo hin taane sadarkaa addunyaatti dhaabbata dorgomaa ta'e ta'uu turre jiraata. Kanaaf amala biyyaalessummaa akkasumas immoo amala addunyaas ni qabaata. Kanaaf dorgomaa ta'e addunyaa keessatti itti fufuu fi jiraachuu fi tokkoffaa bilisummaan hojii isaa hojjechuu danda'u irra jiraata. Baruuf barsiisuu irratti qorannoo fi qo'annoo adda addaa geggeessuu irratti akkuma kanas immoo jireenya hawaasaa keessa jiru sana jijjiiruu fi hojiiwwan hojjechuu danda'u irratti galii mataa isaatii galchuu akkuma kanas immoo galii argate sana bulchuu danda'u namoota akkaataama isaanii bu'aa galmeessanitti yookiis hojjetoonni barsiisonni isaa ta'anii qorattoonni akka isaanii faayidaa argachuu danda'an mindaa isaanii dabalatee jechuudha. Performance based kan jennu murteessuu akka danda'u hooggantoota isaa walabummaadhaan dandeettii irratti hundaa'ee filachuu kan danda'u jechuudha. Yoo ofii isaanii galii sassaabbatu ta'e kana jechuun haala qabatamaa biyya keenyaatiin keessumaa barattoonni baadiyyaa yookaan immoo galii hin qabne kaffalanii barachuudhaaf yuunivarsiitii akkasii kana keessatti carraan isaanii jalaan dhiphatu kun yaaddoon ta'u kan akkamitti ilaale labsichi? Ofiin of bulchuu gaafa jennu namoonni baay'een kan isaan hubatanii akkuma dhaabbata dhuunfaa ta'eetu kaffaltii qofaan barsiisaa mootummaan immoo deeggarsan godhuuf yookiin immoo bajjatan kennuuf jedhanii yaadu garuu akkas miti. Ofiin of bulchu malee dhaabbanni kun yookiis immoo yuunivarsiitoonni kuni public universities yookiis immoo government universities jechuu dandeenya. Kanaaf sodaan jiru gaaffiin daddabalee ka'u maalidha? Yoo barattoonni kaffaltiidhaan baratu yoo ta'e biyya keenya keessatti immoo harka qalleeyyiitu baay'ata waan ta'eef barattoonni maatii harka qalleeyyii keessaa dhufanii kaffalanii barachuu hin danda'an waan ta'eef yuunivarsiitiin otoonomas yoo ta'u kan warra qabeenya qabanii duwwaa ta'a jedhanii kan sodaa kana kan qabaatan jiraatu garuu akka kana miti. Mootummaan bajeta ramaduu fi itti fufaa garuu akkaataan itti bajeta ramaduuf akkaataa isaa kanaan dura ramadaa ture otoo hin taane block grant kan jennu hojii baruuf barsiisuu deeggaruudhaafis haa ta'u dhaabbata sana ijaaruudhaaf wanta isaan gargaaru qorannoo fi qo'annoo adda addaa keessumaa immoo faayidaa biyyaatiif kan oolu guddina biyyaatiif bu'aa buusa jedhee
jedhee yoo yaade mootummaan deeggarsa isaa itti fufa jechuudha. Haa ta'u malee garuu bajetii akka duraatti itti fufa jechuu miti irrachaa deemuu danda'a. Kanaaf warri barattoonni dandeettii qabaatanii ulaagaa yuunivarsiitiin sun baasu guutanii darbanii jennaan yoo kaffaluu hin danda'an ta'e mootummaan akkaataatti barsiisuu danda'u qajeelfama diriirseetu isaaniif kaffalee isaan barsiisa waan jedhu labsii kana keessatti sirriitti kaa'amee jira jechuudha. Yuunivarsiitonni kanaan dura kanaaf tarreeffaman yookaan filataman kaadhimataman jiru? Jiru. Amma isa jalqabaa sadarkaa jalqabaa irratti yuunivarsiitii Finfinnee gara ofiin bulchuutti ceessuudhaaf qophiin jalqabamee jira. Inni kan biraan yuunivarsiitii hundumaatu wal faana ofiin akka bulchu godhama miti yookiis immoo otoonomas ta'uu hin taane yuunivarsiitiin tokko otoonomas ta'uu fi ulaagaan kaa'ameef jira. Fakkeenyaaf galii cimaa qabaachuu qaba. Gara fuulduraatti immoo galii maddisiisuudhaa fi poteenshiyaalii qabaachuu tura jiraataa jedha. Kun ulaagaa tokkodha jechuudha. Wanti yuunivarsiitiin sun hojjetaa jiru immoo faayidaa biyyaatii fi gahee olaanaa qabaachuun isaas beekamu tura jiraata. Maneejmentiin isaa mul'ati inni qabu hawaasa keessatti illee hojiin hojjechaa ture. Kun hundumtuu ilaalamee gara sanatti deema waan ta'eef yuunivarsiitota gidduutti illee miira dorgommii uuma. Galii maddisiisuu fakkeenyaaf daldala daldaluu danda'u, daldala adda addaa. Sodaanii dura barattoonni kaffalaniitu galii yuunivarsiitii guddatan jedhu galii yuunivarsiitiidhaa barattoota duwwaa kaffalchiisee miti kan dhufu. Yuunivarsiitiin tokko dandeettii guddaa qabu. Yuunivarsiitonni kun galii isaanii guddisaa gaafa deeman immoo warra ofiin kaffalanii barachuu hin dandeenye carraa hojiifaa uumee fi akka isaan hojjetanii baratan illee gochuu danda'a. Akka biyya alaatii arginu jechuudha. Iskoolaarshiippii kennuu danda'a. Kanaaf mul'ati jiru mootummaan dhaabbileen bilisa ta'anii of danda'anii biyyas guddisuu danda'uu qabu jedhee mul'ata akkasii qaba waan ta'eef isuma irratti hundaa'ee kan dhufeera jechuudha. Dhaabbilee bilisa ta'an, dhaabbilee mootummaadhaa hojiin jijjiiraman osoo hin taane, dhaabbilee paartiin tokko gaafa jijjiiramu duukaa jijjiiraman osoo hin taane, dhaabbilee cimanii biyya kana gara fuulduraatti deemsisuu danda'an ijaaruun nurra jira. Isa jedhu riifoormii qabatame. Alaa diiguu Finfinnee fi Shaggar keessatti adeemsifamaa jiru hordofee dhaabbilee amantaa iddoon kadhannaa jalaa diigamuu himatan keessaa tokko kan amantii waaqeffannaadha. Caamsaa 15 irratti magaalaa Caancootti qaamoleen nageenyaa mootummaa galma waaqeffannaa fi baarjaawwan jalaa barbadeessuu waaqeffattoota hidhuu isaanii dureewwan amantichaa ibsaniiru. Dursaa waldaa hordoftoota amantii waaqeffannaa kan ta'an obbo Lammaa Bahii dhiibbaa mana amantaa fi hordoftoota isaanii irra ga'u akkanaan Hamzaa Huseenitti himaniiru. Dhiibbaan jiru kan ifatti amantii waaqeffannaa kun akka hin babal'anne hordoftoonni amantii waaqeffannaa akka ifaaf bilisaan hin hojjenne akka immoo agartee dhaloonni haaraan kun gara waaqeffannaa kanatti fuula deebi'ee waan jiruuf rifachiisuu dhiibbaa godhuu waan akkasiitu darbee mul'ata. Kan Caancootis galma waggaa 9 ture dinsuma amantii kanarraa qabanii ni shakkina jedhanii halkan seenanii nama tumanii qarree barreebanii gara nama 17 galgaluma san qabanii bariisaa immoo nama 2 dabalanii nama 19 hidhanii haalli jiru kana fakkaata kaagaa. Ergasii yoo haalli namoonni isin jalaa hidhaman yookiin namoonni qabaman kunneen maalirra jiru? Isa booda maaltu ta'e? Qaamni dhimmi ilaallatu garaagaraatis akka godinaatitti maali wanni kun kan jedhamu gaafatee rifaatuudhumaan dogongoraan odeeffannoo dogongoraatiin nu ga'ee jedhaniituma yeroo ammaa kana gadi lakkisanii jiru waan hafes wanna hundaa sadarkaan deebisnaa jedhanii jiru. Namoonni dhufanii aleellaa keessa yookiin nama qaban humnoota nageenyaa mootummaati? Eegaa humnoota nageenyaa mootummaati bare milishootuma faadha malee wanna biraa miti bare. Lafa faa akkamittiin qabattu? Lafa seeraan alaa faa biyyi kan keenya jedhanii bal'inaan karaa seeraan ala ta'een qabatu maal kan jedhu faa yeroo odeeffamuun nageenya bakkee waaqeffannaa yookiin galma kan akkamittiin qabattu sin karaa seeraati miti moo akkam? Nuti laalle iddoo itti waaqeffannu kan gaafannu karumaa seerattiin xaalayaadhaan gaafanneet fudhanna malee bakka argannetti akkasitti arganna malee bakka gaafataa jiruttis isa kanaan gaafanna malee garuu immoo waggaa isaan dhiibbaa nurraan gahan iddoo awwaalchattiinis qorqalbii hawaasa kanaa waan miidhaniif iddoo awwaalchattis addatti nuu kennaa jennee gaafannaa malee gonkumayyuu humnaanis hin qabannu gocha kanaatu nurratti hin argamu jechuudha. Jaarmiyaa maqaa amantii waaqeffannaan eeyyama qabu kan biraa waldaa amantoota waaqeffannaa addunyaa jedhamu kan hoogganan Dr. Qanaa Lammii gaaffii amantaan waaqeffannaa amantii sirriidhaa'oo yookaan sirnoota amantii isa jechisiisan guuttatee qabaa jedhuun shakkii kaasu irratti gabaabaatti deebii kana kennaniiru. Dhaabbileen amantii yookaan immoo amantii waaqeffannaa iddootti waaqeffatan qabu torbeedhaan wal ga'u baay'ina namaan qabanii baay'ina jechuun rileetiif jechuun koo bara tokko kan isa tokko tolka'a bara tokko gad bu'aa maaliifiin namni amantii isaa yeroo baay'ee shiifti godhee wantii jedha. Warri kaan kitaaba qabaa inni kun immoo kitaabni isaa maali isa jedhamuufi kitaaba barreeffamee qaba.
kan waldaa keenyaa kan barreessine jira. Haalli itti hordofnu jira. Garuu moor gara caalaa isa duudhaa ganamaa kan warra keenyaa isuma argaa dhageettiidhaan argine ittiin bulaa jirra. Gabaabumatti amantiin kun waan hundumaa guutee jira. Uummata Oromoo keessatti duudhaa hangafaa kan ta'e sirni gadaa erga hambaa kiilayyaa addunyaa ta'uun yuuneeskootti galmaa'ee booda Finfinnee dabalatee sirna barnootaa Oromiyaa keessatti galmaa'eera yookaanis galeera. Barnoota gadaa kun erga jalqabee maalirratti argama? Hamzaa Huseen yaada barsiisotaa fi qorattoota sirna barnootaa iyyaafachuun gabaasa qopheesse qaba.